qorattoonni hedduun magaalaa Eldorado jedhamtuu fi warqiin ijaaramte garuu immoo suta sutaan seenaa addunyaa kana keessaa kan badde ni jirti jedhu. Dhimmi kunis jecha afaanirraa kan darbe miti kan jedhanis hedduudha. Magaalaan kun seenaa keessa turteetti jedhanii kan amananis ammas Eldorado barbaadu irratti argamu. Magaalaan warqii qulqulluu irraa hojjetamteetti jedhamtee amanamtu kun bakki argama ishee Amaazii bosona Amaazoon keessadha jedhamteetu amanama. Hanga har'aatti barbaachaawwan hedduu hin milkoofne taasifameeru. Haa ta'u malee barbaachi kun cimee itti fufeera. Mee seenaan Eldorado kun dhugaadha moo yaadaan kan jirudha? Nagaa fi fayyaa kan isiniif hawwinu hordoftoota chaanalii ajaa'ibaa keenya. Dhimma ijoo dubbii kan ta'e waa'ee magaalaa Eldorado har'aa fi qabannee dhiyaanneera. Warqii qulqulluutiin akka ijaaramte kan amanamtu magaalaan kun dhugumaan uumamteetti yookiin seenaa afaaniin qofa dubbatamuudha jennees ni qoranna. Kanuma walii wal qabatees magaalattii argachuu fi barbaachaawwan taasifamaniin bu'aawwan argamanis ni ilaalla. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turuun seenaa ajaa'ibaa magaalattii kanaa akka hubattan kabajaan isin affeerra. Eldoradoon magaalaa warqiin faayamtee fi ajaa'ibaa ta'uu ishee ni himama. Waa'ee magaalaa kanaa namoonni waggootaan baay'ee fi hedduu barreessaniiru. Maqaan yeroo jalqabaatii fi Awurooppaa keessatti dhaga'amuu kan eegale jaarraa 16ffaa keessa akka ta'e ragaaleen ni mul'isu. Akkaataa dubbii kanaatiin magaalaan warqii kun bakki itti argamtu Ameerikaa kibbaadha. Eldorado barbaaduu fi akka sariitti fuunfachaa kan turan qorattoonni garuu keessumaa barruun The Historian jedhamu wanta dhimma tokkoon ibsamu osoo hin ta'in magaalaa yaadaan jirtu ta'uu isheeyyuu iddoowwan garaagaraatti kan argamuu fi wantoonni magaalaa kana ilaalchisuun himaman adda adda akka ta'an irra gaheeraa jedheera. Qorannoowwan tokko tokko Eldoradoon namadha jedhu. Kaan immoo haroo yookiin laga akka ta'es ni mormu. Wanti biraa namoota hedduu biratti amanamummaa argates seenaan Eldorado kibba Ameerikaatti kan argamtuu fi magaalaan warqiin faayamte kan jedhudha. Seenaan magaalattii kana biyya Laatiin Ameerikaa Kolombiyaa bakka Muskaa jedhamu waliin wal qabatees jedhama. Gosawwan duddurii Muskaa kunneen biyya Kolombiyaa amma keessa jiraachaa jiran akka turanii fi qonnaan bultoota ciccimoo akkasumas bara yeroo sanaa dursanii mala qonnaa ammayyaa fayyadamuun kan beekaman ture. Gosawwan Muskaa kunneen sirna amantaa isaanii wata raawwatanitti warqii bal'inaan fayyadamanii akka turan seenaan isaanii ni mirkaneessa. Qonnaan bultoonni ciccimoo kunneen bakka lafa ol ka'aa jiraatanitti kan akka boqqolloo, baaqelaa fi dinnichaa baay'inaan oomishaa akka turanis seenaan isaanii ni agarsiisa. Walitti dhufeenyaa fi hidhamiinsa daldalaa cimaa akka qaban bittaa fi gurgurtaa taasisuufis warqii akka maallaqaatti fayyadamaa akka turan ni himama. Yeroo sanatti baay'inni isaanii 500,000 hanga miliyoona 3 akka ga'us kan tilmaamamu yoo ta'u, gosti Musaa ammaa Kolombiyaa keessatti amma argaman garuu 1,000 hin caalu. Sirna amantaa isaanii durii wayita gaggeeffatanittis keessumaa gocha qulqullummaa ni raawwatu ture. Akkaataa amantaa isaaniitiin namni tokko cubbuu raawwate irraa qulqullaa'uu fi daakuu warqii ofirratti naquun haroo Guwaatishaa jedhamutti ni dhiqatu. Muuxannoon isaanii kun naannoon isaanii qabeenya warqiin kan guutamee fi akka meeshaa idileetti fayyadamaa akka turan calaqqisa. Gosti Muskaa haala jireenya isaanii akkanaan osoo durfataa jiranii Ispeen Laatiin Ameerikaa weeraruunii fi bittaa koloniitiin qabachuu jalqabde. Kibba Ameerikaa gahaanii naannoowwan adda addaa to'achuun mootummoota durii Inkaa fi Azitiksii dabalatee to'achuun waa'ee Eldorado ni dhaga'u. Barri isaas 1541 yoo ta'u, ajajaan waraanaa Ispeen González Pizarroon biyya Laatiin Ameerikaa biraa Ekwaador magaalaa Kuyyotaa irraa loltoota muraasa qabatee magaalaa warqiitii kan jedhamtu Eldorado fi mootii isaanii mataa hanga qeensa isaanii miila isaatti warqii uffataa jedhamuu fi barbaaduu fi ni gala. Ajajaan waraanaa kun loltoota isaa 300 ta'an qabatee farda koree saroota adamsan dabalatee Kiyootoo irraa gara kallattii kibbaatiin imala isaa itti fufe. Imala isaa kanaanis magaalaa fi araddaawwan ammayyaa akka argatu abdachuun ture kan deemaa ture. Haa ta'u malee deemanii kan argatan bosona qofadha. Araddaa wanti jedhamu hin jiru. Bosona daangaa hin qabaanne kana inumaayyuu immoo waqtii roobni gannaa jirutti deemuun baay'ee rakkisaa ture. Dabalataanis tabbawwan dhedheeraa kan qaban waan ta'eef loltootaa fi baay'ee qormaata ta'e. Imalli isaanii dheerachaa wayita deemuttis loltoonni kunneen beelaa fi dhukkubaan du'aa hidhannii fi galaan isaaniis dhumaa deeme.
imala dheeraa fi dadhabsiisaan booda laga Ekwaadoor Kookaa jedhamu argatanii gosaawwanii fi dursaa isaanii naannoo kanatti kan jiraatan daalii kootaa argatanii maal akka barbaadan itti himanii imala isaanii itti fufanii yeroo kanatti ajajaan waraanichaa Piizeeroon dooniin akka hojjetamu ajaje. Karoorri isaas innii fi namoonni yartuun dooniidhaan galaanarra akka deemanii fi kaan hafan immoo miillaa fi fardaanii daarii galaanaa qabatanii akka deeman ture. Haaluma kanaan guyyoota 47 fi deemanii haa ta'u malee waan tokko argachuu hin dandeenye. Inumaayyuu warqii qabatamaan hin jirre barbaaduuf jecha galaanni isaanii waan dhumeefin beelaan miidhamanii. Kanaan boodas loltoota Piizeeroo keessaa tokko Francesco di Orellana loltoota muraasa qabatee dooniin duubatti deebi'uun galaa qabatanii dhufuu fi eeyyamamaa ta'anii. Piizeeroonis yaada kana fudhatee isa waliin loltoota 50 qabatee akka deemuu fi galaa gahaa atattamaan akka fiduuf ajaja kenne. Francesco di Orellanaan imala isaa gara duubaatti wayitaa taasisu nyaata argatus gara Piizeerootti garuu hin deebine. Francesco di Orellanaan waliin galaa yookiin nyaata akka fidanii fi kan argaman 50 keessaa maqaan kan beekan laga Amaazon wayitaa argatan kallattii yookiin yaa laga kanaa qabachuun imala isaanii itti fufanii guyyoota hedduu fi erga deemaniin boodas garba Atlaantikitti bahanii. Gama biraatiin loltoota galaa yookiin nyaata akka fidanii fi ergaman keessaa akka ajjeefame yookiin immoo akka isa haalaan kan tilmaame Piizeeroon loltoota isaa beelaa fi dhibee irraa hafan walitti qabee imala isaa kan itti jalqabe gara magaalaa Kiyyoototti deemuu jalqabe. Inni fi loltoonni isaa lubbuu isaanii hambisuu fi fardeewwanii fi saroota isaanii qalaalatanii akka nyaatan seenaan ni mul'isa. Ji'a waxabajjii keessattis imala dadhabsiisaan cimaa fi aarsaa guddaa kaffalchiiseen booda magaalaa Kiyyoototti gahanii. Ajajaan waraanaa kun tattaaffiin taasisee Eldoraadoon tarii dhugaa yoo ta'ee fi seenaan akka himutti magaalaa warqiin ijaaramtee akka taate ragaa cimaa ta'eera. Piizeeroonii fi loltoonni isaa magaalaa warqiin ijaaramtee argachuu fi imalli qormaata cimaa taasisan bu'aa tokko malee xumurameera. Eldoraadoon garuu beekamtiin ishee guddachaa dhufe malee badaa hin dhufne. Eldoraadoon kana fakkaate jecha kan dhagahe irratti dabala waan dubbise irratti argama isaa dheeraa dubbii ijoo taasise. Sadarkaa addunyaattis seenaan olaanaan odeeffamuu ammas namoonni hedduun magaalattii kana akka barbaadanii fi bu'uura ta'e. Bu'uuruma kanaanis yaalii barbaachaa lammiin Ispeen kanaan booda Seer Waalter Reelgee hanga jaarraa 20ffaatti namoota hedduu barbaacha kanarratti hirmaataniiti magaalaa warqii Eldoraadoo argachuu fi kan hin yaalle hin jiru. Maallaqni guddaan ramadamee magaalaa seenaa qabeettii kan argachuu fi tattaaffiin cimaa taasifamus wanti qabatamaan kana jedhamu garuu argamuu hin dandeenye. Kabajamtoota hordoftoota keenya kanaan dura akkuma isinitti himnetti Eldoraadoo keessa jiraachaa akka turanii fi warqiin bashannanaa akka turan kan himamuu fi gosti muuskaa muuxannoon jireenya isaanii warqii waliin walitti hidhamiinsa bal'aa akka qabudha. Sirna amantaa isaaniitiin sirni qulqullaa'oota gaggeessanis biyyoo warqee isaanii qaama isaanii guutuu dibatanii achiin boodas haroo Gustaavoyaatti akka dhiqatan isinitti himneera. Kanuma ka'umsa taasifachuun keessumaa bara 1580tti namichi Antonio de Suppilaveeda jedhamu naannoo sanatti barbaacha olaanaa kan taasisu yoo ta'u warqee dibatanii haroo keessatti dhiqachaa kan turan yoo ta'e warqiin haroo kana keessatti dhidhimee jiraachuu hin hafu jechuun kutaa haroo Gustaaviyaa tokko soqsiisutti gahee ture. Muuxannoo warqee dibatanii dhiqachuu kana waggootaan hedduu fi raawwachaa akka turan seenaan isaanii ni agarsiisa. Antoniyoon warqiin haroo kana keessatti ni argama jedhee tilmaamuun isaa akka gowwaatti kan isa ilaalchisuu hin turre. Haroo kana kallattii tokkoon soqee bishaan irraa yaasee argachuu fi yaaliin taasisee meeshaawwan warqee irraa hojjetaman muraasa argachuun isaa fi barbaacha isaa cimsee wayita itti fufetti tabbi itti diigamee fi roobni cimaan waan roobee fi haroon kun deebii akka goote galmaa'ee argama. Dabalataanis gosawwan duraan naannoo kana jiraachaa turan namoota barbaachaaf dhufan waan nagaan simachuu hin feene fi barbaacha isaa addaan kutee deebi'uu fi akka dirqame yaadannoo isaa irratti barreesseera. Barbaachi seena qabeettii Eldoraadoo garuu yeroo sanatti dhiisaatii ammayyuu kan dhaabbatu miti. Barbaachawwan duraanii keessaa kan biraan eeramu yoo yaadanne bara 1929tti dhaabbanni Ingiliiz Contractor Limited jedhamu tokkodha. Dhaabbata kanaan namoonni Eldoraadoo barbaaduu deeman akkuma kanaan dura haroo kana gogsuu fi kan yaalan yoo ta'u milkaa'aniiru jedhameera. Lafa jalaa soqanii ujummoo erga kaaniin booda haroon kun bishaan isaa yaa'ee
akka gogu taasisanii. Haa ta'u malee qormaanni biraa hin yaadamne isaan qunname. Bishaan haroo kana akkuma yaasanii xumuraniin haroo kanarraa adeemuun waan hin taanedha. Jala bishaanii kana dhoqqeen jiidhaa ture baay'ee waan gadi fagaatuuf isaan liqimsuu jalqabe. Hanga aduun gogsuutti eeguun immoo dhoqqeen jiidhaan kun akka konkiriitiitti jabaatee salphaan soquu fi rakkisaa ta'e. Namoonni Eldoraadoo barbaadan kunneen abdiin osoo hin kutatin meeshaa sirriitti soquu qabatanii deebi'uu fi gara magaalaa Koolombiyaa Boogotaatti akka deeman ni himama. Haa ta'u malee wata deebi'anitti qormaanni biraa isaan eeggate. Boogotaa gahanii soquuf meeshaa barbaachisu walitti qabatanii wayita deebi'an irra deebiin bokkaa fi lolaan baay'ee guutee argani. Haroo kana irra deebiin gogsanii barbaaduuf maallaqas ta'e xiinsammuu waan dhabanii fi lammiileen Ingiliz kunneen akkuma kaanii warqii xiqqoo qofa argatanii gara biyya isaaniitti deebi'ani. Magaalattii kanaaf kan namaan garuu immoo harka duwwaa akkan deebi'an isaan kana qofa hin turre. Baay'een isaanii barawwan adda addaatti Eldoraadoo barbaadaniiru. Bakki isaan hin barbaanne hin jiru. Duraan magaalattii kana barbaaduu fi deemanii harka duwwaa isaanii akka deebi'an dhagahanis namoonni hedduun garuu yoo arganne malee hin amannu jechuun dadhabaniiru. Inumaayyuu lammiileen Ingilizii fi Speen kunneen Eldoraadoo Koolombiyaa fi gaarreewwan Andees jala qofa osoo hin taane biyyoota biraa keessatti argamti jechuun biyyoota hedduu naanna'aniiru. Namoota kunneen keessaa tokko bara 1923tti Eldoraadoo barbaachuuf jecha kan imaalee lammiin Poorchugaal Peero Coelho'n tokko ture. Namichi kun bosona Biraazil keessatti argamu hin haftu jechuun baay'ee dhameera. Bara 1929tti immoo lammiin Ingiliz Roobert Harcourt jedhamu Eldoraadoon magaalaa warqii guyyaanaatti argamtudha jechuun baay'ee dadhabeera. Bara 1611, 1627, 1637 fi jaarraa 18ffaa keessattis namoonni hedduun argachuu fi dhama'aniiru. Asirratti Naashinaal Ji'oogiraafiin magaalaa qabatamaan hin jirre kana ilaalchisuun barreeffamni kaa'ee isiniif haa qonnume. Weebsaayitiin yookiin marsariitiin kun dhalli namaa bara jireenya isaatti hunda albuudawwan warqii fi kanneen biroo qaalii ta'an barbaacha dabarsuusaa eeruun jalqabeera. Waan xiqqoo akkuma argateen waan guddaa hawwata. Albuudawwan kunneen barbaacha akka darbus kaaseera. Kanaafuu seenaan Eldoraadoo dhugaa sobaan dibamee dhalli namaa fedhii warqiif qabu irratti hundaa'uun afoola uumame ta'uu akka hin hafne ni tilmaama. Dura akkuma isinitti himnetti Speen Laatiin Ameerikaa wayitaa turanitti seenaa dhagaan bu'uureffachuun barbaacha kana eegaluu isaanii fi waggoottan hedduu fi barbaachi isaanii kun cimeetti fufuusaa isin yaadachiifneera. Haa ta'u malee bu'aan kana jedhamu akka hin argamne Naashinaal Ji'oogiraafiin ni eera. Miidiyaan toora intarneetiis kan nutti himus waa'ee Eldoraadoo waan dhugaa fakkaatan jiraachuusaa garuu immoo barbaachawwan taasifaman odeeffannoon tokkoyyuu akka hin argamnedha. Magaalaa Eldoraadoo qabatamaan hin jirre jaarraawwan hedduu fi barbaachi erga itti fufeen booda baroota dhiyootti dhimmichi afoola ta'uu malee wanti dhugaa qabatamaan hin jiru kan jedhu madaallii kaasaa dhufeera. Warqiin baay'ee dadhabee fi dhabaamee fi abjuun hafeera. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophii keenya irraatiin waa'ee magaalaa seenaa qabeettii Eldoraadoo ilaalchisuun isin daawwachiifne kanuma ture. Mee yaadni keessan maal akka ta'e nuuf ergaa nuuf qooda. Chaanalii keenyaan osoo dhiyaate yookiin beekne kan jettan yoo qabaattan eeruu keessan iddoo yaada kaa'amutti akka nuuf keessan kabajaan isin gaafanna. Hojiiwwan gaggaarii qabannee akka dhiyaannuufis subscribe fi share gochuun chaanalii kanas namoota biroo bira akka ga'uu fi osoo nu deeggartanii jecha chaanalii keenyaafis namoonni haaraa taatan subscribe gochuun akka nutti makamtan kabajaan isin gaafanna. Bakka jirtanitti nagaa fi jaalala isiniif hawwina.